السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي. الرسينا عجائبات كان سيهمات كم جتا. منا فيمي وبليس خي سرا عندك فدا جزاك الله خيرا. قافتوكو عمر بن الخطاب وصوني في قرتي قام رسول صلى الله عليه وسلم رفاجرني هيدو خبوي رسول لاركي يا عمر مال تاتي جين عمر اسبر مجا دردراتكو خولاتنا ردابتي بويون اركي جين رسول نس دوبا قرتي مجا خنا بردكني مال تاتي يا وبليس خي مال تو كسي بوچي سيجنان يا ارغما ربي بردي لي حماتي تو قرتي بديتياتي تو اكن بوچي سيجين maali diliin teetun gartee dachii fi samii tanarraa huu osoo guddoo taate bar rabbiin siif araaramaa jennaan yaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bar diliin tiyya gartee dachii samiirrallee guddoodha jeen duuba sanbooda gartee duuba diliin tee gartee kurshii rabbii tira ni caaltii jennaan yaa rasuula rabbii bar ni caaltii jeen hayyee arshiirra ni caaltii jennaan arshiirrallee ni caaltii jeen duuba rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ajaa'iba duuba gartee wannummaan akka guddoodhaa takka si boochisu sun diliin tun mee maaluma nan dhoysinii naaf himii jeen. Ajaa'iba hayaa duuba rasuulaaf maal deebise gurbaan? Hoggu kana duuba gartee mucaan rasuulli naa himi jee isa gartee gaafannaan irra deddeebi'ee mucaan yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam an sitti himuu bar dilii tiyya tanan hin qaanfadhaa jeen. Humaan qabuuti naaf himi jeen ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Hoggu kana mucaan yaa ergamaa rabbii ani gartee saamuu yookaan immoo gartee hattuu qabriitiin ture qabriin saamuu ture jeen waggaa torban tana dura kutee kana guutuu gartee qabriidhaan saamaa ture jeen subhaanallah duuba gartee osoon akkanatti gartee qabrii saamuu jiru intaloon takka gartee ta madiinaadhaa duutee hogganii fi gartee namoonni firaa fi aaliin isaanii awwaalanii biraa deeman isaan boodaa dhufee qabrii banee jeen qabrii erganiin banee booda qabrii tana baneetiin waan isiin qabdu gartee kafana isiirraa baafadhee akkasitti gartee biraa bahee jeen osumanti qorraachiin fagaatiin shayxaanii natti waswaase itti deebi'e ammallee laa ilaaha illallah duuba gartee zinaa itti dalagee jeen subhaanallah erganiifin zinaa itti dalagee xiqqishu biraa gabbahee tarkaanfadhee booda qabrirraa akkana naan jette jeen lafaa haati duuba gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeetii isaatiin gartee miciyyoo tanarraa gartee qabrirraa kaasee akkana naan jette jee way badiite way halaaqa kee yaa mucaa dardaraa rabbiin nama miidhe irraa fuudhee kan miidhameef kan rabbii dalagaan ilma namaa takka isan dhukan hin sodaattu maaliif safara akhiratti qullaan hambiftee deemta yeroon fuula rabbii dura gartee gaaffiidhaaf dhaabbadhu janaaba wajjin na dhaabdee naan jette je'ee osoo inni himee hin fixin ergamaan rabbiiti sallallahu alaihi wasallam afaan qabatanii yaa faasiqichana ati dhugumatti ibiddaan malte ijumatiyya duraa deem je'een naan jeeje mucaan dardaraa kunis yeroo ergamaa rabbii akkana ja'uun abdii kutatee ergamaa rabbii biraa bahee deeme. Ajaa'iba duuboo sanbooda ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam biraa ugu deemu eessa dhaqe? Saniin booda duuba gartee erganii fi abdii kutee ergamaa rabbii biraa bahee deemeen booda kara mana isaa galee boohee araarama rabbii isaa kadhataa erganii fi guyyaa 40 tureen booda harka isaa gama samitti ol qabee yaa rabbii kiyya yaa rabbii Muhammad yaa rabbii Aadamii fi Haawaa yoo toobaati jetanirraa qeebaltee jiraatte yoo toobaati jetanirraa qeebaltee jiraatte rasuula rabbiitii fi asaabota hundaa'u naa beeksisi yooniif toobaati jenarraa qeebaluu baatte immoo ammumatti samiirraa ibiddanatti buusiiti asumarratti na gubi na adabii ibidda jahannam san jalaa nagee na baasi jee rabbii isatti gartee boohee kadhate. Saniin booda gartee mucaan kun erga mana galee rabbii isatti booheen booda rabbiin alayhi salaami jibriil gama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam erge akkana jeen yaa Muhammad rabbiin nagee siin ji'a nagee sirratti salaammata siin ji'a rabbiin jeen sallallahu alaihi wasallam rasuulli rabbiiti sallallahu alaihi wasallam nageenyi kan rabbiiti nageenyinis isumarraahi boodas gamuma isaati jeen jibriilis alayhi salaami rabbiin akkana siin ji'a jeen makluuqa siituu uume siituu qananiisaa siituu nyaachisee obaasaa siin jeejeen rasuulinis sallallahu alaihi wasallam lakki rabbii anaa fi makluuqa hunda uume kan anaa fi makluuqa hunda qananiisu kan ana nyaachisu kan na obaasutu makluuqa hunda nyaachisee obaasee qananiisaa nuti hundinuu araarama rabbii irra barbaaduudha je'ee deebiseef saniin booda gartee jibriilis alayhi salaami rabbiin akkana siin jeejeen gabricha kiyya dhiifama godheefiitiin jira atis dhiifama godhiif siin jeejeen erga gartee jibriil rabbiin dhiifama godhuu fi gartee rasuula keenyatti himeen booda ergamaa rabbiitis sallallahu alaihi wasallam mucaa dardaraa san namatti ergee yaamsise akka rabbiin dhiifama godheef takka takkaan itti gahimee isa gammachiise duuba obboleessa kiyya gartee yoonii fi gartee badii fedheen dalaga jettee rabbi irraa fagaatte irra wayyamoo yoonii fi gartee tawbaa deebitee rabbii keetitti boochee irra wayya
سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله سينان هجا سيناتنا نعرف الجيف تتكلم هنجرتو سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب كن يهدو تكغرالا فدا سبحان الله يا ربي ديتني نورا رمي وبلي سخي سينا كنا نايفو مخن كيتف ربي قبان علمي دان سهادة بلو جزاك الله خيرا أكل متنا ما سينا هذا جفتي شر قولي هنداو رب دلي سانيها أرارمو في سينا خنا نايفو مخن كيتف قلتومي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.